Akibar ana ma beetan qana wallahi ko be keessa inuu barbaadu ogga isa wala kana keessa afaan biraati nam keenallee haasa ni waame ogga afaan ingiliishiin faan gabbayani nam biratti himani wallahi dhokot osoon kursiin nalaqimsite. I'm so embarrassed, you know. I'm not even. Let me be very serious. Also, abi jabate bi khade bi se humnote dan tanunda chapa ke muate jabate. I will be the happiest. He cannot. Indando. Garo. Indando mali se pakka. Goro dandan jira. Injiru. Nanole diga jira. Abi yam Ethiopium tana yoro. Nanole dige malim bakabus. Diga balle sabi. Malim bakabus. Oromo. Abi and his abi finamno namoni suri. They are the worst of Oromo Sitima. Oromo Berry, laughing a go, Mamma Hamatamudan de Male. Be a bulsutimo. Be a good, be a good disutimo. Hojetutimo. Modernization of Ethiopia economy modernized go churati. No, you do Mano de Il Maderesati. For so many years, Minister Kature. Nama Dunyan Jajjechur. Even sirni alagatu laaleti dandeetti nama keenya itti amane yeroo dheeraaf ministeera godhe. Hawaasa san keessaa warri diinagdeen qoosuu barbaadu, warri ashaangulliitii hojjechuu barbaadu. It is so embarrassing bar. You know? Yeah. In and after garusat. How does economy grow? Biyya guddisuu jechuun maal beektaa? Biyya is a very simple formula biyya ka guddatu. Dura agricultural surplus uumta. Qonna guddifta. Qonni waggaa guddate surplusinsa gara manufacturing industry sector deema. Industry sector gara service deemta. Biyya beektaa maajikiin hin jiru. Ila nam dhuunfaa biyya waliin dhayin namni. Nam dhuunfaa hateellee duroomuu danda'a. Nam dhuunfaa lootarillee argatee duroomuu danda'a. Biiti garuu dalagaa qofaan guddatu dandeessi. Biiti strategic advantage qabdu, comparative advantage qabdu, maal ka Itoophiyaan qabdu, lafa, nama, wanni Itoophiyaan qabdu. Productivity yookiin immoo humna misoomaa qonna, humna misoomaa humna namaa kana, karee fakkeenyaaf export godhuu qabna jennu kana guddifta. Kan hoggaa guddifte comparative advantage biraa qabnu humna namaa qabna, humna namaa kanaan investmentii biyya alaatii harkifnee manufacturing hub taana. Amma industrial share amma bar mallasi suni waan hojjete gaggaarii keessaa tokko push godhaa ture. Xiyyeeffannaa guddaa baadiyyaa. Fakkeenyaa fi waa si gaafadha amma. Agriculture guddisuudhaaf. Agricultural rate industrialization jedhama. Exactly. Rakkoolee mataa isaa qabatullee at least the focus was right. Waa si gaafadha amma waan abiyyi hojjetuu fi waan silaa hojjetamuu malee. Qonna guddisuu fi rakkoon qonna hidhee taa'uu jiru tokko maal inni xaa'uudha. Xaa'uu biyya alaatiif hinna. Dolaarri nurraa nyaataa jira qonnaan bulatti illee baay'ee mi'aadha. Yaayyuu yaadatta yaayyuu fertilizer factory ka'ee galme lubbaa booritti. Malas duunaan jeneraalonni wayyaanee balleessite. Abii dhufee daranuu sii dhaamse. Duraan biliyoona 10 masaraa mootummaa ijaaruuf baasuurra. Yaayyuu irratti ati natti hima turan 3-4 biliyooniin hin fixxaa jechuudha. Baasii dolaara alabbaaf nurraa hambisa gatii xaa'oo uummanni keenya barbaadu hedduu gabbuusaaf. Gatiin xaa'oo gadi bu'eef jechuun namni callaan hojjechuu xaa'oo inni fayyadamuu danda'u ni dabalaa fi oomishni isaallee dabalaa jechuudha. Sugar factories. Sugar factory Itoophiyaan wanni isiin qabdu bishaan qabdi laf qabdi. Sukkara export gochuu dandeessi. Mallasfaan maal eegalanii gara faabrikaa 13 eegalan. Inni duunaan jeneraalonni faabrikaa caccabaa indirraa fiddee keessa. Waan kooriidoorii fi paarkingii fi decorationii amma irra balleessan kanarra malleenni achirra ba'e. Do you know how much money was spent Finfinnee bareechisuu irratti over last 6 years? Something about 300 billion. Okay? Malleenni kuni faabrikaan sukkaraa hundi amma deeggarde amma tasee booda xiqqoo mallaqa kenninee fi jaan. Faabrikaa sukkaraa tanniin suphanii jabeessanii akka deeman taate sukkara alaa galchuu dhiifna. Sukkara alaa galchuu dhiifne ala erguu dandeenya alergiin keenya dabalaa deema jechuudha. Sharafa biyya laqqosan. Listen Kadiro, building a country is this. Biyya. Am anka jedhu ati amma garaan kee duwwaa jennu ati warra Booranaati mi? Garaan kee duwwaa. Ayyoon ta'e fuuluma kana dhadhaasi dibdee si babbareechiftee si galasiif ka garaan kee duwwaa. In qaccartamuun guddattaati. Allahin cobaatee quufee jedhee yaadadhaniin quuftadhan dambooba. Amma sorry bar prosperity idea be. Amma quufee jennaaniin quuftadhani.
Teoorii amma si gaafadha teoorii. Naa gala wanta jiru. Booranuma si hageessu bakka ati guddatetti. Ayyoon ta'e ganamuu dhadhaa bareeda si dibbi. Yoo garaan duwwaa sun Garaan jirtu. Baatii booda tokko booda ati huqqataa qancara deemta moo bareeda deemta. Guddata deemta. Qancaraa deemta. That's what Abiy is doing to Ethiopia. Okay, laal. Itoophiyaa biyyi keessatti investmentiin qonnaatti godhamu gad bu'aadha. Barnoota irratti ka godhamu gad bu'ee jira. Ka manufacturingii yookaan warshaaf godhamu cuftuu gad bu'ee jira. Garuu Abiy akka taheen daga tokko lama akka dubbatu. Kooridarii bareechaa jirra, magaalota bareechaa jirra, turizimii fidaa jirra jedhan biyya waraanii goolee daara gor keessatti. Akkamiin taatu? Ambeeta yeroo baay'ee isaan biratti dabarsee si akkam yaada namni kun jechuu I really wanted to understand. This is an extremely strange, weird person sitti maal. Jechuun waan barnoota guddaa gaafatu mee kana hubachuudhaaf. Namni Afrikaa maadha qaba turistiin biyya faranjii jiraataaf diroo. Waa lamaadha kan namni biyyoonni bineensa laaluu dhufa. Waan seenaa laaluu dhufa. Sunuu nagaan jiraata. Nagaatti si dhufaafi. Itoophiyaan allaas yommuu yaabbattu dur maal si garsiisan beektaa? Laallibalaa si garsiisan, Gondar, Aksuu si barsiisan, Holqa Soofumar si garsiisan. Amma si garsiisan beektaa? Unity Parkii rizoortii ni jajjaare kana. Garkaan deemuu hin danda'ane. Afrikaan namni Awurooppaa bishaan irra deemuu dhabeeti moo warra Minnesota irraa bishaan kun fudhan ka jirtu dhiise bishaan xiqqoo takka laaluu dhaqa Itoophiyaa namni seenaa laaluu dhaqa. Tokko kana is crazy. Second. Otoo namuu harkisaa jennu nami lubbuu isaa bashannansiisuu dhaqa beeki lubbuu isaa dhabuun deemu. Amma rizoortii ijaaran amma ijoollee bilchiginaa sana waan jechuun ni barbaada keessattuu ijoollee teenya wanni hubachuu qaban qaana'uu qaban. I mean how could they be proud of Abiy? Wanni fudhadhu amma rizoortii ni ijaare. Cabaraa curcuratti maal ni takka maal aleelaa keellaa. Aleelaa keellaa. Ijaaranii isaaf ministeeronni dhaqanii. Kalala. Tokkoffaa xayyaara malee dhaquu hin dandeessu miilaan karaa irratti si butaniiti nan bashannantoota jettu siin bashannanii. Eega ijaarame amma kasaaraa keessa hin hawwatii dhiidha. Itoophiyaan Airlaansiitti kenna. Kasaarsuudhaaf Itoophiyaan Airlaansiitti miidhuudhaaf. Kaaba fudhadhu. Turizimiin amma kaaba kan eegdee. Gurraalleen akkasuma ta'e. Gurbaa fudhadhu. Turizimiin baay'een ka deemaa ture. Laallibalaatti himi. Laallibalaa cufa namni dhaquu hin danda'u amma. Mootummoonni gamtoomanii hoogganaan dhiyoo dubbachaa ture. Dhaquu hin danda'u. Laallibalaa kana nagaa itti uume namni akka deemu goosisuu mannaa gurguraa dhaqee rizoortii itti inni godha. Look, what is the responsibility of the state and the statesman? Dirqamni steetii takka sirna mootummaadhaa maali beektaa? Bu'uuraalee misoomaa ijaaruudha malee iddoolee bashannanaa ijaaruu miti. Iddoolee bashannanaa ijaaruun dirqama eenyuti? Dirqama dhuunfaadhaati. It's profit driven. Hoteela kana keessa jirraami. Hoteela kana steetii ministeera ijaaree moo nama dhuunfaa ijaare? Dhuunfaa jira. Abiy hoteela ijaaruu jira. Hoteela ijaara. Maallaqa sanuu maallaqa hin jirre. Mallaqni Itoophiyaadhaa harki guddaan waraanaan badaa jira. Hangaaf denni meera buusii uume ijoollee bilchiginaa san chaalenjii godha. Masaraa mootummaa Itoophiyaan osoo haga fedheellee misoomaa jiraatte masaraa mootummaa Itoophiyaadhaaf piraayoriitiidha. Tokko infalmini ta'ullee baatu suunfaatti itti gala Oromoo biratti galaa isin jedhani. Yoo hinaaffaa taate malee infalmini Oromootti itti gala yookaan sumatti itti gala waan masara kana hin dubbatin jedha gorsa. Waa si gaafadha. Uummanni Oromoo waa sadii gaafii abbaa biyyummaa kan jedhamu waa sadii. Waa sadii. Eenyummaa isaa aadaa seenaa dabalatee jechuudha. Isaa kabajamu. Lammaffaa qabeenya isaatirraa saamuu dhabee dalagatee misoomuu hiyyummaa keessaa bahu. Sadaffaan bulchiinsa ofii filateen jiraachuumi. Masaraa mootummaa kana keessa eessa jira? Waan warri bilchiginaa jedhu jechaa jira. Waan hin jirre is a fallacy, is weird, you know?